በታሪካችን በሙሉ ግን ሊነኩን የመጡ ከቅርብም ከሩቅም ኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር አንደራደርም። ብርመዱማ ፊ ከበጀ ብያ ረቲ ማሪፊንቴን ነው ሐሳዋራ ሙሚች ሚኒስትር ዶክተር አብይ ጎረኔዳ ቦደረት ቪዲዮ ዛኔ ወሊ እንደገፈና ዛሬም ለትላንት የቅርብም ይሁን የሩቅ ጠላት ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ዝግጁ መሆናችን ለመላ ህዝባችን ናቲ ቢሶምኒ ኢትዮጵያ ዳ ከን ሲያርሱ ዲኖኒ ኬና ኢኒ ገናማ አኳን በሶማሊያ ዳፍ ያደኒ ፈካቱዳኒ ኢትዮጵያ ረት የሮሶቺ ጎዳን አገርሲሳ ዲኖታ ኬና ይሰካሉሲ ከንፈጎለ ሃታቱ ብርመዱማ ፊ ነገና ብየ ኬና ከበቺሱ ዳፊ ቆጲዳ ሐሳዋ ማርሻል ፊልድ ብርሃኑ ጁላ የቹላ ከንሳኒ ከነሳጋ ተኮ ወሊ እንደገፈና አናብዱ ሞባይል ብራይ በጋራ ዴቢን አንጋራ ቻናል ከያርተን ሲነጀራ ሙሚች ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመዲ ሐሳዋራ ጉያ ብርመዱማ ይዜ ከበጃሙ ይረቲ ሐሳዋ ጎዳን ይረቲ ኑቲ ዋዬ ከበጀ ብያቲ ፈከሱማ ብርመዱማ ብያ ይረቲ መሪዳፍ ሂንቴኑ የቹላን ሐሳዋ ኢሳን ጎዳን ከይሳ ሀገጥቆ ተከጀቹላ ሜ ደገፈዳ ኢትዮጵያን የሰውን በመንካት አንታወቅም። በታሪካችን በሙሉ ግን ሊነኩን የመጡ ከቅርብም ከሩቅም አሳፍረን መመለስ ደግሞ ተግባራችን ማንነታችንና መለያችን ነው። አንነካም። ከመጡብን ግን ማንንም በኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ክብር አንደራደርም። ኢትዮጵያ ነመቱ ቁዳን እንበከምቱ ጋሩ ሴና ሲ ጉቱ ከሰቲ ፈገኛ ራይሳ ታው ካሉ ራይሳ ታው ከይሲቱ ቁዳፍ ዱፌ ሰልቢፍቴ ኢፍዱ በደቢሱን ቀበተማ ሲቲፊ ሴና ሲ ሁጂ ሲን ኢቲንበከምቱዳ ነመንቱይኑ yoonu tuqan ammoo birmadummaa biyyaatii fi kabaja biyyaa irratti mariidhaaf hin teennu yookiin anidaraaddarim jechuudhaan haasawarra guyyaa birmadummaa kabaja guyyaa birmadummaa irratti kan Dr. Abiy goranidha. Walitti dhaadachuu Gibxii fi akkasuma biyya keenya Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti deemaa jiru irratti Dr. Abiy ifatti kan akkana kan dubbatan amma eega gartee dhiheenya kana wanti kun eegalee asitti inni kun kan duraatiin atti fakkaata. Jalqabaa karaa Ijiptiitiin si dhaaduun akkana kun tureeti jirachuudha. Keessattuu gartee namichi Somaaliyaa ammoo eega dhaadachuu eegalee beeki haasoyni namicha sanii humna isaatii ol natti fakkaata jechuun namootuma biraa kan alarraa afeeratu kana abdatee ta'an beekoni. Haasoyni isaa haasawa gartee akkaataa amma akkaataa itti gartee fakkeenyaaf Dr. Abiy fi Birhaanuu Juulaatis itti haasawan kana isarraa dhagahaa turre jechuudha. Ya taarikaachin xalaat jedheeti namichi sun kan inni haasawu jechuudha. Duuba amman tana ala kanaan Dr. Abiy siyarra ifatti akkanatti dubbatanii jiran jechuudha. Akkasuma immoo kan maqaa dhahuudhaan dubbatanii Marshal Field Birhaanuu Juulaa jechuudha. Waa'ee Gibxii maqaa dhahuudhaan asirratti viidiyoo lama tokko kan miidiyaa irratti bahedha. Kan miidiyaa irratti hin bahin ammoo kan waraabamee miliqee bahee jedhanii warri Habashoota gadi baasan Ijiptiin maqaa dhahuudhaan kan isaan dubbatan jechuudha. Mee ka gara miliqee bahee jedhanii san sun ta'in kan isaan haasawan kan aga xiqqoota garagaraa. ስራ ድንበራችን የሚታወሰን ሶማሊያ በቋንቋ በባህል በሃይማኖትና በሰው ዘር አመጣጥ መሳሰልና ቅርበት ያለው ሌላ ወገን የለም። ነገር ግን ሶማሊያን ያስተዳደሩ መሪዎች የኢትዮጵያን ጠላቶች ከሩቅ ጎትተው እያመጡ ከሀገራችን ታሪካዊ ጠላቶች የፋይናንስ የስልጠና የጦር መሳሪያ ድጋፍ እየተቀበሉ ከ3 ጊዜ በላይ ሀገራችንን ወረዋል። ዛሬ የኢትዮጵያ መልማትና ማለት የሚያንገበግባት ታሪካዊ ጠላታችን ከሩቅ መጣ ለሶማሊያውያን ወዳጅ መስላ ድብቅ ዓላማዋን ለማሳካት ስትንቀሳቀስ ታሪክ ራሱ የሚደግምበት ሁኔታ አለ እንደሚባለው ከኢትዮጵያ ጋር የተፈጠረውን ዝምድና መደጋገፍ በመተው ታሪካዊ ጠላት ጠርተዋል። ኢትዮጵያን ዛሬም ለትላንት የቅርብም ይሁን የሩቅ ጠላት ትርኢት ከማሳየትና ከመፎከር አልፎ ትንኮሳ ሊፈጽምብንና ቀጠናውን ለማተራመስ የሚሞክር ከሆነ ራሳችን በመረጥነው በራሳችን እቅድ በራሳችን አካሄድ ድል መንሳት የሀገራችንን ሉዓላዊነት ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ዝግጁ መሆናችን ለመላ ህዝባችን Somaaliyaa biyyoolaa keenyaa kan Birhaanuu daangessitu bifaanis jiruu fi jireenyaanis mucaalaa obboleessa kan isaanitti dhiyaatu kan isaanii uumamaan wal fakkaatu ollummaadhaanis bifaanis waan hundaan obbolummaadhaan kan mucaala isaanitti dhiyaatu hin jiru. Garuu ammoo bulchitoonni Somaaliyaa diinota Itoophiyaadhaa fageenyarraa harkisanii fiduudhaan Finance mallaqa akkasuma leenjii waraanaa meeshaa waraanaa irraa fudhatuudhaan Itoophiyaa yeroo sadii weerarsiisaniiti turanii Itoophiyaa yeroo sadii weeraraniiti turanii Itoophiyaan akkuma aadaa isii seenaa isii keessatti diinota isii yeroo sadiinuu
ifirraa qolattee birmadummaa biyyaa kabachiiftee turte. Har'aan tana si kamisoomaa fi guddinni Itoophiyaadhaa isii rifachiisu diinni keenya dhaabbataan inni ganamaa suni Somaaliyaadhaaf waan yaade fakkeesse obbolummaa keenyaa fi kan Somaaliyaa kan gareessa wal gargaaraa waliin tumsaa waliin jiraataa jirru kana diiguuf balleessuudhaaf fageenya irraa dhufee yeroo sochii akkasiisan godhu seenaan ofii isaatii of haaromsa ofii isaatiif dubbata akkuma jedhamu san argaati jirra. Diinonni keenya isaan ganamaa odeessuudhaaf fi foggoruu dhaadachuu san bira dabraniitiin yoo nutuqutti kan tarkaanfatan taate nuti yeroo kamiyyuu akka tarsiimoo keenyaatitti akka karoora keenyaatitti akka ofii barbaannetti akka gartee biyya keenyaaf ta'uutti birmadummaa biyya keenyaa nagaha biyya keenyaa kabachiisuudhaaf fi qophii ta'uu keenyaan isin beeksisuu barbaannaa kan jedhudha. An haasawaa Jeneraal Birhaanuu Juullaa kanaa fi akkasuma gartee kan muummichi ministeera Dr. Abiyyi keessallee akkaan hubadhetti Gibxi achii dhuftee direct yookiin kallattiidhaan lola seenuu qofaa miti yookiin ammoo gartee meeshaa dhiheessuu qofaa miti. Amma Somaaliyaa keessaa fakkeenyaa fi waraana Itoophiyaadhaa kan yeroo dheeraadhaaf achi keessatti Al-Shabaabiin achi keessatti gartee ittisaatiin jiru kan Al-Shabaab irratti waraana UN kan achi keessa jiru san keessatti hirmaannaa qabu san akkana keessaa baatuudha Somaaliyaan kan isin jechaatiin jirtu. Ijipti ammoo bakka san qabatuudhaaf yookiin ammoo gartee fageenya san irraa dhuftee as qubachuudhaaf kan irratti hojjetamaatiin jiru jechuudha. Somaaliyaan akkanarraa bahu kan isin jechaatiin jirtu. Walumaa galatti tokko isa kanaadha kan isaan gartee irratti fakkeenyaaf Dr. Abiyyi haasawa isaanii keessatti viidiyoo amma reefu kana keessatti kan isaan haasawan lammaffaa immoo wanti nuti ittiin beekamnu obboleeyyan keenya kan Afrikaas haa ta'u Afrikaa qofaa miti haga addunyaa guutuudhaaf iyyuu yeroo rakkatan yeroo gartee nageenyi isaanii boorahee nagaa isaanii kabachiisuudhaaf fi diina isaanii irraa deebisuudhaaf fi birmannee fi bira dhaabbatuudhaan kan nuti beekamu raayyaa ittisa biyya keenyaa fi akkasuma gartee Itoophiyaa keenya kan isiin ittiin beekamtu jechuun waraanni gartee kaleessa akkuma amma asirratti haasawa Jeneraal Birhaanuu Juullaa kana irratti jechuudha. Obboleeyyan keenya gartee kan Somaalee raayyaa ittisa biyyaa keenyaa haga lubbuu ofii kennuudhaafiitti nageenya isaanii eegsisuudhaaf biyyi isaanii akka nagaa taatuu fi mootummaa tasgabbaa'ee akka godhattuudhaaf yeroo dheeraa aarsaa itti godhaatiin turre san yeroo inumayyuu diinumsan arguun waan nama qaanfachiisu waan fokkataadha. Kanaafuu tokko amma asirratti Itoophiyaan kanarratti waan hin hubadherraa osoo waa'ee Abbaay qofaaf osoo hin taane akka raayyaa ittisa biyyaa Somaaliyaa keessaa baasuudhaaf hin deemne asirratti akka gartee lola seenuudhaaf deemtu kanarratti qoosaa hin beeynu kan jirudha. Dr. Abiyyi illee isa kanaa kan isaan kaasani akkasuma gartee Jeneraal Birhaanuu Juullaallee raayyaa ittisa biyyaa keenya gartee kaleessa kan uummata isa obboleeyyan isaa kan gartee Somaalee bira dhaabbatee biyyi isaa akkasitti lafee itti cabseetiin eegaatiin ture san inumaa diinummaadhaan farajuun yookiin gartee galata dhabsiisuudhaaf yaaluun salphina yookiin ammoo gartee waan qaanessaadha wanni diinonni keenya akka ganamaa godhaatiin jiran kun haala jiruun haala akkasiisaniin kaasanii jechuudha. Akkasuma kan gartee jarree Habashoota viidiyoo dhoksaadhaan waraabame kan isaan galma keessatti haasawan jechuudhaan kan garree warra Habashoota maxxansan tokkotu jira kan miidiyaa irratti hin bahin jechuudha. Diinni keenya inni ganama maaliif sodaannaa maaliif dhoksinaa Gibxi jechuudhaan ifaa ifatti kan isaan maqaa dhahan jechuudha. Diinni teenya isiin ganama Gibxi yeroo garagaraatitti Itoophiyaa irratti diinota adda addaa ijaaruudhaan Itoophiyaa irratti kaasti fakkeenyaa fi Eeltiraanis Gibxiidhaan kan inni ijaarame akka isiin gartee Itoophiyaa irraa muramteetiin Itoophiyaan wadaba dhabdu bishaan dhabdus kan godhe Gibxi akkasuma gartee adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo kan uume jalqabara jechuudha. Beekaa jalqabara kan uume Ijiptii akkasuma Wayyaanes kan uume Wayyaanee kana beekaa gaafuma jalqabatama gartee waggaa 37 dura dhufte san jechuudha. Isis kan uume Eeltiraas kan uume akkasuma Faannoos kan uume hunda isaa kan uume Gibxi diinota keenya adda addaa gargaaruudhaan akkasuma nurratti ijaaruudhaan akka Itoophiyaan hin tasgabboofnee fi akka Itoophiyaan hin guddanne godhuudhaan Ijipti kan isiin beekamtu. As keessatti kana qofaa miti. Kabira gartee biyya ofii isiitiifuu seenaa hin qabne biyya yeroo dhiyoo kana dhalatte yeroo qucci bidiggii nu hojjechiisaa jirtu jechuun yeroo ol ka'ii gattaa'ii nuun jechaatiin jirtu biyya akka keenyaa seenaa hin qabne gaafa lola Tigraay isaa wantoonni akkanaa kun haga muummicha ministeeraa irraa gahuutitti dubbatamaati ture keessattuu gartee warra kaabaa warra amma gartee Faannoo ofiin jedhu kanaadha hedduminaan waan kana fayyadamaatiin ture biyyi gartee seenaa hin qabne kan umrii isii kaleessa dhalatte Itoophiyaa waggaa meeqa dura dhalatte yeroo gorsuudhaa fi akkasuma akkana deemee akkana godhii akkanatti ol ka'ii taa'ii seera kana godhuu kana akkanatti bahii akkanatti galii hulaa akkana cufadhuu nu gorsuun hin danda'amu jedhamee yeroo garagaraatitti ni dubbata fakkeenyaaf muummichi ministeera Dr. Abiyyi Ahmad illee jechuudha. Isa kanarratti Ameerikaallee haala kanaan dubbatan jechuudha. Itoophiyaan seenaa isii kana jechuun aga Dr. Abiyyi dhufe kana seenaa isii kan kaleessaa jechuun kan waggaa
waggaa 3,400 ka jedhamu san isa sanidha kan isin lakkaawattu haga gartee seenaa haga wanti kun dhufe fakkeenyaaf gaafa dhihoo marii biyyaalessaa jedhamu san irratti illee waan kana fakkaatu dubbatee ture jechuudha. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad nuti biyyoota biroo nuti isiniif beekaa fi akka nuti isiniin jennetti seera tumadhaa akka nuti isiniin jenne socho'aa akka nuti isiniin jennetti godhaa waan jedhamu san gonkuma hin furannu. Itoophiyaan ofii isiitiif iyyuu uf gorsa seenaan isiituu ka duraati jechuun seenaa durii kana kan hordofuudhaan haga Dr. Abiy dhufe kanaadha seenaa kana hordofuu kana eegalte jechuudha. Haga gartee Minilikiin as baasaniitiin reeffa isaallee dubbisan takka jechuun karaa teknooloojiitiin jechuudha. Biyyi gartee ofii isiitiif seenaa hin qabne haa ta'uti kaakunoo dhiheenyuma kanaa kan nuti hundi keenya quba qabnu waa'ee sharafa doolaaraa firii gabayaa godhuu kan jiru irratti quncii bidiggiin yookiin jechuun teessisanii kaasuu wanni jedhamu kun yookiin tarii kanumaanis wal qabatuu danda'a. Isa kanas addunyaa warruma lixaa kana Ameerikum isaan jedhan kan seenaa hin qabne kana Ameerikaa yeroo dhihoo biyya gartee waggaa 100 yookiin waggaa 200 kan uumamte achi as kan uumamte biyya waggaa seenaa mataa ofii qabdu akkamitti gorsuu jechuun Itoophiyaatu seenaa dheeraa seenaa gartee bareedaa qabaa. Biyyi tun fiifuu yeroo dhihoo dhalattee fiifuu seenaan qabdu jechuun biyya seenaan qabne jedhaniiti beekee kan isaan kaasan amma ka Jeneraal Birhaanuu Juullaa jechuudha. Duuba wanni gaanfa Afrikaatitti deemaatiin jiru kas keessatti akka gartee maybe Ameerikaanis akka harka keessaa qabdu wal gaarreeffannaa kana keessatti Ijiptii amma dhuguma rabbii fageenya sanirraa kaatee Itoophiyaa ni dhooti laata garuu hayyoonni adda addaa Jawaaris dabalatee Ijiptii kana hin gootu ka jedhudha kan isaan dubbachaatiin jiranis. Haa ta'uti haasawa kana keessatti akkuma gartee Jeneraal Birhaanuu Juullaa jedhe qabeenyaan leenjii waraanaan meeshaa waraanaatiin karaa hundaan bira dhaabbattee yeroo sadii ol Itoophiyaa weerarsiisaniiti jiran jihaada gartee isaan walii galuudhaan diinonni keenya ka ganama wal waamaniitiin godhan jihaada Itoophiyaa irratti labsan san salphisee of duuba deebiseeti jira. Amman tanasii birmadummaa fi nagaa biyyaa irratti nuti diina keenya salphifnee birmadummaa biyya keenyaa kabachiisuudhaa fi qophiidhaan nuti birmadummaa biyya keenyaa irratti qoosaa hin beekne mari'an waan jiru ifa bilisaatti dubbatanii jiran jechuudha. Muummicha ministeeraatis akkasuma Jeneraal Birhaanuu Juullaatiin jechuudha. Haalli akkaataan amma deemamaa jiru kan Ameerikaalleen hin hafne jechuudha. Araboonni biyyi hedduun keessatti tarii duubarraa jechuun yoo qaamaan kallattiidhaan hirmaatuu baatanis alkallattiidhaan lola nama hedduu hirmaachisuu danda'u ta'uu danda'a. Hundaafuu dhugaadha birmadummaa biyyaa irratti qalbiin hin jiru. Akkaataan amma deemamaatiin jiru yoo ilaalamu hedduu takka waan nama sodaachisuudha. Waan lolli ka'uudhaaf deemu fakkaata. Warri Somaaliyaa keessa jirtan lammiileen keenya akka Somaaliyaa keessa jirtan yeroo kamiyyuu ija tokko rafaa akka Jooharuu jedhee uf hin dagatina. Tasa gartee wanni kun gara lolaatitti osoo hin beekamne yoo seename akkam rakkatuu dandeessu jechuudha. Mee waan ta'amu laalla har'a nagahuma bor nagahuma amma fakkeenyaaf jiraattonni Somaaliyaa keessa jiran har'a nagaa bor nagaa jedhanii akkasitti ifira laalu osoo hin taane yeroo takka akka isin keessaa gara biraa socho'uu hin dandeenyetti wanti kun isin irratti Somaaliyaan tun ammoo gosaani kan isin jiraattu keessattuu Oromoo amma ija biraatiin kan isin ilaaltu sababa gartee Dr. Abiy namni muummichi ministeera Oromoo ta'e qofaanii waan kana akka Oromoon guutuun irratti hojjetaa jiruutitti kan isaan hisaaban jechuudha. Kanaafuu nuti baqataadhaan akkasii nuti homaan taanu yoo dhugaadha kaambiin baqataa jiraate kaambii keessa jiraattan rakkoo miti. Garuu ammoo hawaasa keessa jiraachaa nuti baqataadha akkas waan jedhu san ofii dagatuu hin qabdan isin jechuu barbaadeetti. Arabdu Abduu Moobaala Biraayii aan qophii biraatii waliin deebinutti nagaan naa tura.